Maqaa kan ilmaa kan afur qulqulluu waaqayyo tokko amiin. Maatii waaqayyoo ergaa wiitan qaba. Ergaan sunis maalidha? Yeroo ammaa obboleewwan keenya warroonni faarfannaa baasan hedduun isaanii faarsaa tokko yoo baasan achumaan badu. Maaliif badu? Maalidha? Isa wanti jedhamu walaallu isaanii kennaa waaqayyoon isaanii kenneen kennaa isaanii san fayyadamanii waaqayyoon ni galateeffatu. Waaqayyoon gaafa san galateeffatan immoo kaasettii san baasuudhaaf qarshii isaan barbaachisa. Waan harkaa qaban qarshii san baasanii wanta caalmaa ta'e tokko yoo argatanii dhalatti irra deebi'anii maal gochuu hin danda'anii? Faarfannaa biraan nu baasuu hin danda'an jechuudha. Kanaaf obboleewwan keenya kaniin akkamitti qarqaaruu dandeenya? Akkamitti bira dhaabbachuu dandeenya? Aadaa wal qarqaarsaa keenya keessattuu nuti ijoolleen ortodoksii akkamitti waliin qarqaaruu qabna? Maal gochuu qabna? Haala kamiin yoo waliin qarqaarre hundi keenya iyyuu amantaa keenya keessatti wal qarqaarree wal cimsaayee gara fuulduraatti deemuu dandeenya. Yes, waan jedhu irratti yaada muraasa bichaan isinii kenna jechuudha. Ani faarfannaa hin baafnu kuni kennaa kootii miti. Kennaa immoo waaqayyoon naan kenneen immoo hanga tokko wayin jedhaa jechuudha. Kanaafiyyuu amma wanti gochuu qabnu maalidha? YouTube irratti qarshiin ni argama. Qarshiin ni argama. YouTube irratti qarshii meek gochuun ni danda'ama. Inni illee immoo seera YouTubichaa yoo beekne yoo itti fayyadamnedha jechuudha. Kanaaf akka seera YouTubititti namni tokko miseensa AdSense miseensa isaa keessatti hirmaachuudhaaf subscribe 1,000 argachuu qaba. Erga isa argateen boodatti viidiyoo inni gallattisu namoonni baay'een yoo daawwatan isarratti hundaa'ee qarshiin ni kafalamaaf jechuudha nama sanii. Namni sun immoo waan kanatti fayyadamee waan tokko hojjechuu danda'a jechuudha. Wal qarqaaruu jechuun kana. Amma hundi keenya iyyuu harkaa moobaayilii ni qabna. Kanaaf maal gochuu nu barbaachisa? Emailii banachuu qabna jechuudha. Emailii gaafa bananne achi keessa seennee laayikii gochuudhaan wantoota garaagaraatiin nama sanii qarqaaraa jechuudha. Obboleewwan koo kana ilaalcha gaariidhaan fudhaa. Ilaalcha gaarii pozitiividhaan wal qarqaaruu qabna. Aadaa wal qarqaarsaa keenya sirriitti cimsuu qabna. Amma nuti ni faarfanna. Eessaa fuunee faarfanna faaruu sanii? Obboleewwan keenya qarshii qabanii harkaa fixatanii hin baasu achiin booda harka duwwaatti hafu jechuudha. Kanaaf irra caalatti warri YouTube qabnu ortodoksoota akkamitti qarqaaruu qabna? Akkamitti walaa qarqaaru? Akkamitti walaa jajjabeessinu? Obboleewwan keenya warroonni wangeela barsiisan jiraachuu danda'u yookiin warreen immoo wantoota garaagaraa wanta gaarii waan ta'e irratti jechuudha. Mi amma ofaa ilaali. Nama siyaasaa ta'e tokkoof yookiin nama biraa arrabsu tokkoof yookiin mootummaa haa ta'u yookiin qaama siyaasaa tokko haa ta'u arrabsu tokkoof meeqa laayikii gochaa oolu? Meeqa laalaa oolu? Amantaa keenya keessattuu osoo wal qarqaarree maal ta'a? Osoo wal qarqaarree wal cimsinee maal ta'a jechuudha. Kana gochuudhaaf ani maal yaade ilaalchuma kootirraa ka'ee jechuudha. Ilaalchuma kootirraa ka'ee addunyaan haala kamiin wal qarqaaraa jirti yoon jedhee yuutuubii garagaraa keessa seenee yoo ilaalu iccitiin isaa waan biraatiin miti. Iccitii isaa har'a isinitti himu. Iccitiin yuutuubiidhaan akkamitti wal qarqaaruu dandeenya waan jedhu iccitii isaatan isinitti hima jechuudha. Addunyaan maal gooti isinitti fakkaatee peejii banatu. Namoonni YouTube qabanii fi hin qabnes achi keessatti hirmaatu.
namni faarsaa galakkisu tokko yookiin waan tokko galakkisu tokko ruubii san keessatti dhufeet waan kana na qarqaaraa jedhee galakkifata. Nus maal goona dhandheet yookiin laayikii ni laalla sabskraayibii goonaa jechuudha. Guyyaa tokko keessatti namni suni miseensa AdSense seenuu danda'a jechuudha. Yoo xiqqaate viidiyoon nuti galakkifnu daqiiqaa tokkoof yoo ilaallee fi nama sanii maal ta'a billakkaa jechuudha viidiyoon. Kanaaf ijoolleen keenya baay'een beetekiristaana kan ijaaraa jiran wantoota garaagaraa kan godhaa jiran baay'eetu jiru. Haala kanaanoo wal qarqaaru. Addunyaa wal qarqaaraa jirti. Amantaan biraa wal qarqaaraa jiru. Wantoota garaagaraatiin nu hoo akkamitti wal qarqaaruu dandeenya? Amantaa keenya keessatti wal cimsuu akkamitti dandeenya? Waan jiru irratti peejii keessatti hirmannaa. Peejii kana keessatti immoo warroonni yuutuubii qabanii fi warri yuutuubii hin qabnes achi keessatti seenaa. Miseensa hin baay'ifannaa. Liinkii keenya bicha achi keessatti galakkifnaa jechuudha. Hundumtuu iyyuu achi keessa seenetoo laayikii godhaa jechuudha. Kanaafuu amma hundi keessan iyyuu wanti gootanii hin mul'atanatti fakkaatee isinitti peejii isa kanan baneera jechuudha. Peejiin kana isiniif liinkii isaa erguun danda'a warroota beekufanii. Kanaaf isa kana kenna sistatoo hundi keessan warri faarfannaa qabdan warri yuutuubii banattanii jirtan warri barannes hojii gaarii kanaan isin qarqaarraa isin jajjabeessina warroonni jirtan as keessa nu seentu jechuudha. Kana keessa erga seenneen boodatti achi keessattuu namni yuutuubii haarawaa banuufaanti waan kanatti hin fayyadama waan ta'eef isa kana keessattuu kun maal jedheef yaada gaarii yookiin malkaam siraa malkaam hassaaba isa jedhu kana keessa seennaa achiin booda hundi keenya wal jajjabeessaa akkamitti akka hojjetamu akkamitti akka argamu muuxannoo garaagaraa wal jirjirati. Asumaan immoo obboleewwan koo biyya alaas biyya keessas jirtan baay'ee tokkoon isin nan galateeffadha. Yuutuubiin koo sabskraayibii 2537 irra ga'ee jira. Kanaafuu hamileen haa taatanii jirtu. Waaqayyoon abbaan jaalalaa haati keenya Dubroon Maariyaam bakka jirtanitti isin wajjin haa taatu. Wal cimsaa wal qarqaaraa ni deemnaa. Kanaaf haala kanaan miseensa taanaa wal jajjabeessinaa. Ani amma fakkeenyaaf ijoollee yuutuubii qaban hunda isaaniitu nan godhaaf. Maaliifuu ani mallaqan baasu hin jiru. Garuu ani waan san godheedhaaf namni sun waan ta'an fayyadamaa jechuudha. Kanaafiyyuu obboleewwan keenya hundi keessaniyyuu kana keessa immoo ዘረኝነት hin jiru. ይሄ ከዘረኝነት ነፃ ነው። ኦርቶዶክስ መሆናችን ብቻ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ከናፍ ሀለ ከናን ወልጭምስና ስንንጀዳ ቻው ቻው ዋቀየውን እንደከኝ ወጂ አተው ወጂ ጋሪ በረት ወጀኑ ሙፋተው